عبد السلام ما كيسا ناسك أبي إيسي سمالي وري بقى جدا وان يسوع وان قد وانو بيك أنما بر أصوبيك وبلسوا بر نما أصوبين نبلسين نوت أصوبين نبلسين وما كانوا بر ولا اللي بلسين نزلتي فقادنا أصوبين نبلسين بيكا أصما أرجنو أكا عذاب سين أكا موسيقى حرامة عذاب اللي جهنة اللي أصوبينو موسيقى أنيس أكا حرامة أصوبينو سربنا وان تكس جزء أزرع حاسبنو أصما بينو حاسب ولا اللي فيديو ورابطن إنسينا جزء فيديو ورابطن جزء فيديو ورابطن برا موان هاتف هاته ولا لكيزا حاسبته فيديو ورابطن سيدا يوكا كيساني أكس أصوبيكو حاسه فيديو ورابطن يجو سمو أمتا مدوشا كان ميچو قمنا ديكو غتي جنوف دبناك ميديكو حاسه قطن جنة سمو كيسان كان ميچو دافي سنيف دبن كناف عبد السلام دافي درسون إساتس درسون عبد السلام على إيا ديماتي أنا سنفانا كذا ديمة إيون كابو عبد السلام ما كيسا ناسك أبي إيسي سمالي كذا إسا ديمة إيون كابو وري عبد السلام إن جتو جتن سوري أن عبد السلام كذا جده شيء عبد السلام كإثيوبيا لا أنا أعرف ها وين يبيكتو كني أنا نسنين جد أنا كن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زمانك أنا يو درسني سلامتان إجرا نمني مالله بيكتني تكتب كم جده وان تقول دبتشو أنا من لالو كم برضو أنا سنين بين تو خنابر wanni sin hin beenne guddaani namicha donqoroo hoolaa su'uudiidha kan aanan gaalaa dhugee maqaa sheekaa qabatee gabbahe kan wanni isin irraa wallantan mee ati musliimaa dhugamaan laa ilaaha illallah rabbitti amantu dhugamaan dhugaa tana faraddutun namni na laaluudha kan dirqama waan takka akka namni na laaluuf jecha assalaamu alaykum yoo assalaamu alaykum jedhan namni nama hin laalu لكن أمر يو السلام عليكم يعني إيه قال إنه من ما هلادو هاي شال شارمط أجدي إيه قال لك يو السلام عليكم جئنا من سهلال شال شارمط أجدي إيه قالوا قبائل جود إيه سلامتك كانفت جرا فولو رابجتشا كذلك بيتني نما سوسي فولو قبو نما سوسي ديني قبو ونمان تكرابيتني جرتو كان جامع دايسين جدي ما دايسين چالا بيكيتي متي يجو أنا سو والله توقف في السنيتي نما سوسي فولو قبو في نما سوسي ديني قبو ديني أبركته ديني أبقو كم ديمو إذا وانت بيتني جرتو يجو كان في جامع دايسين جدي فيديو نما يا ورمتي يا كاري ومتى جارلا والله راسين كرا كايسين كديم بيكو yoo kaddes badin kam oromo kadde amakiya kadde anatu oromo to ana wante tiktokin ki yaduran nala lama yo posti godu zabana kana garu oso oromo alama babbare da mata jarana ga tiktok yana madigda mana masudda nala raje mali badin ko ya oromo ti yana sirresa ga tiktok yana sirresa wala yegan assalamu alaikum warahmatullahi waan inni nama lamaan tokko nama sadii wayi target godhe tag godhe irratti dubbateef keessattuu namni miidiyaa kanarratti haadha faaxetitti bu'ee nama ija kiingititti bu'ee ta'uun beekan natti fakkaate. Obsan qabu jechuudha. Osoo nama biraa taate ni safaraa amaluma darasaa darreeti jedhee birata. Lakki haadha faaxetti irratti diriddiriin jedhan sun jechuudha. Akkasuma obboleeyyan keenya zabana amma aslii fa'aa amma faarfamaa waan gaarii dalagaa uummata sagalee hedduu ta'aa jiru kanatti ijoolleen hedduu amma taaktaakii kanarratti miidhaa jaraa caala badii jaraa caala faayidaa jarri uummataa buusan hawaasa sagalee ta'uu keessatti hawaasa gargaaruu keessatti ijoolleen amma sheen itti godhan kun haala gaariidha jiran. Kanaafuu sheen viidiyoo kana dalagaa sha'aadaan ta'e sha'aadaa wal qabachiifna asirratti hattoota hudduu beeraa. Gizee asii gayyaa hundi ishee hudduu beeraa jalatti sitti hudduu beeraa jalatti manfoo kana gara gizee manfoo kanatti hundi ishee hudduu beeraa jalatti yoo hudduu beeraa jala dhattee hin tenne jireenya hin qabdu hundi ishee gara hudduu beeraa sitti bakka. Alla yeroo argitan bal gaafuma Itoophiyaa galee sammee argine kana sirraa dawaa godhee nu rakkeessu.
Wallah gaafuma Itoophiyaa galee isa meeqa nama meeqa rabbiin nagarsiiseetan kana sirraa dawaadhaan mataa nu nyaatu. Caatii kan afaanii gagguuratee dimlaatii kanatti qabsiisanii luka takka irratti deebee caffara biyya qixxee taa'e. Inshallah qalbiin isin keessaa yaatan bifa akkam akka taate bareechisee anatu isin hima. Anuu namaa miti. Hin dhalannee naan jedha. Wal kabajnee jiraanna wal kabajnee daangaa walii eenne. Daangaa walii eenne jiraan. Wasakoota wasaka. Buqqee jedha gaggambisee irraa haasa'u ta'an doon kana booda. Nambar dhiisaa waan akkanaa sirrii miti jechuu waan jiru. Namni sa'aatii kanatti abbaan ilmoo fi arrabaan jiru jijjiiraan jiru kanatti inni waan eenyu taa'eef nu arrabsu. Awwaala ummaa ta'eetii gubbaa dhaabbattee dawaa gooda inshaallah na alabuu shaklak. Niitii teessan kabiraate tutti ulfeessaa jechuudha. Niitii teessan kabiraate tutti cabata. Niitiin teessan macaawachaa miilishaatii jechuudha. Ati amma umraa godhuudhaaf suudii dhattee kaabaa rabbii jala dhaabbattee nama arrabsita. Awwal marraa kaabaa rabbii dhattee. Maaliif beektan waa'ee hadiisaa, waa'ee obsaa, waa'ee sabriidhaa maaliif beektan? Nutu sinirra obsutti jira malee, nutu sinirra sabbarutti jira malee. Gochoota nuun jettanii jechoota nuun jettan sabbarutti jirra bar. Haa nuun jedhanii rakkoo hin qabannee sabbarutti jirra. Isin dhageeffachuutti jirra. Faateen isin zuumii keessa qaraasiftan gisee zuumii keessaa isin sa'aa sadiitti fajirii gadhiiftan dhuftee ibidda kana mataa keenyarra gannaqatti. Ka gubattee irraa bilbile kana jechuudha. Porofaayilii jira gisee gasseentu Khadiijaa jaalattuu diin Islaam. Faaxumaa kaddamtuu Rasuula. Kaddamtuu diin Islaam. Dheebottuu Rasuula. Dheebottuu Jannatul Firdoos. Kajeeltuu qarbiidha. Gizee jala gasseenteetiin jettu si jala gizee dhufte shaarmuta. Maaliyitti dullatti maaliyyoo haadhateeti akkas godhi. Natu akkas si godhe. Natu maalii si godhe. Maaliyyoo akkasiyyoodha siin jetti. Si jala gad dhufte jechuudha. Hordoftuu diinii rabbii. Gorsituu garee sumayyootaa bilaalota. Koomentii haadha faata jalatti sumayyootaa bilaalota gorsitaa na alatullaa aleeki. Koomentii haadha faata jalatti ana jala dhufteeti. Ana jala dhuftee koomentii haadha faata jala dhuftee sumayyootaa bilaalota gorsitaa yaa ummata wasak. Diinii kennaa kan diqqeesse isin malee nu umiti. Anaa miti diinii kenna kan diqqeesse isintu diinii kenna diqqeesse jechuudha. Warra laa ilaaha illallah jedhaa arrabni keessan irraa wanni akka arraba bofaatitti arrabni keessan akkana deemu kanatu diinii kenna diqqeessaa jira jechuudha. Isin laalanii diiniin kenna diqqaataa jira jechuudha. Isin laalanii diiniin kenna salphataa jira jechuudha. Isin laalanii quraanni kenna irra deemamaa jira jechuudha. Isin laalaniitiin musliima jedhaniitiin muka quba nutti qabaa jiranii jechuudha. Isin laalaniitiin jechuudha. Ummata wasaka kana isin laalaniitiin jechuudha. Malee nu laalaniitii miti. Duriyyeen akka kenna wallaalaan akka kenna takkaan nurra kaatee waan nun jedheen beeku. Gaafa atiin areeda gadheeresite areeda akka re'eetitti gamma garsite. Suudii dhattee aanan gaalaa dhuddee aanan gaalaa si keessa dhaabatee ati dhaabattu kan waa diinii kennan jedhaa jiran. Ka diinii kennan namni bu'aa jiru jechuudha. Isiniif galee irra gadhugaa. Gaafa sani malee